Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Egaa kaa meeshaaleen obboleettii kootii har'a fe'amee jira. Fe'amuu qofaa miti nagaa dhangalee jira. Baay'ee tokkoon itti gammadee. Asirraa kan waa'ee meeshaalee kana tokkoon meeshaalee yeroo darbee wal odoon qixxaatiniin viidiyoo waraabee har'a immoo meeshaalee bakka tokkotti dardaree meeshaan ishee meeshaa meeqa qarshii immoo iyyuu dubbadheen ture yeroo darbes jechuudha. Ammas immoo nan dubbadha tokkoon nu himi jettaniitoo jirtanii tokkoon asumarratti argattu. Yeroo baay'ee viidiyoo waggaa xumuraa dhaggeeffatanii deebii isaalleen argatanii akka argaa jirtan algaan kun komodiinaa lama tokko mastaawutii qaba tokko immoo masaabaa lama qaba inni 38dhaan hojjetame jechuudha. Meeshaaleen obboleettii kana ammaa miti kan kenname baay'ee turee jira. Isiniin jechuun jaaladha meeshaa tureedha kan biratti dafee hin bahu baay'ee kan nama obsa qabutu iyyuu eeggata. Gaafa obsa qabdu immoo meeshaalee mataa isaa of danda'e meeshaa ati jaalatte kan si hojjetamudha. Baay'ee algaan kun keessa hin jiru kan nama biraatidha jechuudha. Asumaan cinaa isaa waan jiruufidhaan isiniin jechuu jaaladha. Akka argaa jirtan soofaa baay'ee tanaan dura hojjedheen ture irratti jechuudha. Yeroo jalqabaayyuu ishiin hojjisiistu kanuma piikcherii ishiin ergite sanidha jechuudha. Kan hojjetamee fi akka argaa jirtan meeshaaleen ishii kuni qumsaaxinuutu jira, algaatu jira, biiffetuyyuu jira jechuudha. Kun hundi isaatuyyuu bakka tokkotti bahee fi guyyaa har'aa eessa deemee waggaa jettan karaa magaalaa Itayyaatitti sokkee jira. Nagaadhanis galee jira. Mana gahee hedduu tokkoon gammadee kanan gammachuu kiyyas asumaan ibsadhee. Meeshaaleen kunis immoo yeroo sanitti haala meeqan jira. Soofaan yeroo san meeqan jira. Soofaan kun amma dabalee jira. Baay'izawwee yeroo san 68dha jechuudha. Kan hojjetame abbaan isa jala inni jira. Ni dhagaa ni ilaala jechuudha. Biiffeen 21 hojjetame qumsaaxiniin tun 20 hojjetamte jechuudha. Baay'ee bareeddii waan isin ajaa'ibu keessaa meeshaaleen kun meeshaalee baay'ee babbareedanii fi akka argaa jirtan biiffee tana baay'izawwee namoonni baay'een lafatti ilaalanii jechuudha. Achitti anuma biratti oduman allaalu namoonni baay'een dhufee achitti jechuudha. Qilleensarraan osoo hin ta'in achitti namoonni baay'een xalabatee jira. Waa'ee biiffee kanaa waan irraa dubbadhuun qaba. Yeroo baay'ee bakka feetanitti illee waggaa hojjisiistan biiffee haala kanaan hojjisiisaa isiniin jechuun jaaladha. Kuni amma wanni isaa kan meeshaan irra daraddaramu mastaawutii miti. Mastaawutiin ni kufa. Kanaafan banee isinitti argisiisee garuu duuba isaatiillee kan galchine mastaawutiidha. Meeshaa keessa gaafa galchitu mastaawutiin duuban gaafa gale keessa isaa madandaraa isaa gaafa wayyoo maqaan isaa na jalaa bare xaawulaa gootu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Tokko meeshaa kee mastaawutiin meeshaan baatu hin arraggafama. Meeshaan hin caba. Kan mastaawutichi hin caba. Miidhaan kee waa baay'eedha. Kanaafan yeroo baay'ee nu biratti qofa osoo hin ta'in bakka fitanitti hojjisiifattanii meeshaalee keessan hojjisiisuun dura laalladhaa isiniin jechaatiin jira. Tokko immoo ijoolleen baay'een jechuudha. Dhuftanii gaafii laallattanii kaatanii ijoolleen tokko jechuudha. Ijoollee hundan jedhu. Akka gatii isaa bartanii kaasanii karaa biraatti deemtanii hojjisiistanii jirtan. Baay'ee piikcherii kana asii fuutanii deemtan malee meeshaan kun san isinii bahuu dhabuu danda'a. Gaafa san immoo iyyuu of hin miidhina. Dhaabbadhaa of ilaalaa. Meeshaan abbaa sanii abbuma isaa fakkaata. Meeshaan abbaa sanii hojjetama abbuma isaa fakkaata. Har'a ati diizaayinii wanni kana akkatti baay'ee akkatti bareedu ilaala. Meeshaan kun dhugaan isiniin jedha yeroo dheeraatti fudhate algaan kun hojjisiifamuudha. Maali guddii ta'e jechuu dandeessan. Komodiinaa tana bichaa hojjechuu fi torbee tokkotti fudhate jechuudha. Wanna meeshaa wanna hafeef tokko hin qabu. Dhugaan isiniin jedha wanna hafeef tokko hin qabu. Asumaan miila darbee viidiyoo gaan hojjedhu bakka duwwaa kana keessa wanni masaabatu galan jedhee masaabaa miti kitaabota adda addaatiif bareedinaa taa'ama jedhameetoo jira. Dogongora kootiif ijaaf qalbiirraa na hambisaa bakka duwwaa tana masaabaa miti kan galu naan jedhamee jiraan isiniin jedha. Kana fakkaata meeshaaleen ishii biiffeen tun keessattuu lafattuyyuu namoota baay'ee gabaa baay'ee fiddee turte. Algaan wanti hafeef tokko hin jiru. Warri xalabachuu barbaadan xalabadhaa. Warri immoo karaa biraatitti xalabachuu barbaadan akka kanatti argachuu dhabuu dandeessa. Dhuftanii ijoolleen keessattuyyuu kan akka biiffee, kan akka algaa, kan akka maalii piikcherii adda addaa furattaniitoo deemtanii jirtu. Teekkir of eeggannoo godha. Maa deemtanii hojjisiifattanii miti. Mirga keessan bakka feetatti deemtanii hojjisiifachuu hin dandeessan. Kun mirga namummaati. Baasii keessan garuu diizaayiniin haa ta'u muka san muka gaarii ta'a. Waan gaariirraas ni hojjetama. Kana sirriitti xiinxalaati ilaala. Akka barbaadan isinii ta'a. Kan jedhuudha dhugaan isiniin jedha obboleettiin keenya
waa algaa kanaa gaafan irraa dubbadhe piikchariidha naa ergite ishiin piikchariin animmoo kana diizaayiniin isaa kana jedhee piikcharii san deebisee ergee fi eeyyeen kana jaaladhee jira naan jette piikcharii sanan dhaqee achitti kennee qabdii kennee jechuudha. Meeshaalee kana baay'isawwee bakkuma tokkottan qabdii kennee gaafa hojjetamee ba'u ani yeroo baay'ee meeshaan gaafa jalqabamus nan naqa, gaafa jiddu galeessattis nan naqa, gaafa qalamiin deemamus nan naqa. Jidduu kana keessa yeroo 4 yeroo 5 nan deddeebi'a jechuudha. Meeshaa tokko hojjisiise fuyyoo jechuudha. Cal jedheeti miti kanan taa'u. Meeshaaleen kun bakka ta'uu isaa ilaallan qarshii ergi meeshaaleen keessii dhume jedheeni obboleettii koo meeshaa ergisiise jechuudha. Gatii isaa hundi keessanuu bartaniirtan tokko nu ergi jettanii jirtan tokko nutti mettaniirtanii kunuutti tokkoon isinitti hime amma galuu achi akkas jira meeshaan dabalee ni jira. Meeshaan odoon dabalin taa'ee jira. Meeshaan qarshii guddaa dabalee jira. Meeshaan qarshii jiddu galeessa dabalee hin jira. Bakka sanii miti obboleettiin keenya amma yeroo sanii gannaadha. Yeroo ishiin jalqabsiistu san jechuudha. Haa turuu malee baay'ee tokkoon itti gammadee baay'ee tokko bahee fi ammas immoo meeshaaleen torbeetti aantu dhumatee bahutu jira. Kun karaa magaalaa Itayyaati kan sokkees nagaadhaan oduu wanni tokko homtuu hin ta'in feenee akkamitti tasgabbiidhaan jechuudha. Hoggaa feessisu tasgabbiidhaan warroonni dhaanii fi waraajillee yeroo dhufan isaan meeshaa bichaa dhiyeessanii nuti ofii keenya baanee sirreessineetidha jechuudha kan feene. Nagaan inni guddaan meeshaan gaafa hojjetame bakka sanitti nagaadhaan bu'uudha. Inni murteessan jechuudha. Meeshaan haala kanaan gaafa si hojjetamee raawwatamu asumaan immoo dhiifama maaliif akkana ta'e hoggaattan aduudha. Aduu galgalaati. Karaa galgalaati irra fe'amee jechuudha aduudha malee waan biraa rakkoo qabaateeti miti kaa viidiyoo duraati irrattis argaa turtanii kana fakkaata. Asirratti yaada hoggaa qabaattan wanna koomentii naa keenyas hoggaa qabaattan bakka kanattis waa sirraa'uu qaba hoggaa jettan ta'e namaadha. Namni jecha keessatti dogongora qabaachuu qaba. Hin beekamu. Keessattuu namni hojii gaafa hojii hojjettu waa baay'ee wanta ati hin argine namni arguu danda'a. Isiniin jechuun jaaladha na gaafadha. Akkasuma immoo ijoolleen ifaa wanni xixiqqoo soofan kan damzaz jedhee jettan wanni soofan damzaz hin jenne. Sirriitti ifaadha aduu ta'eeti malee jechuudha. Giriinii sirriitti ifaadha isiniin jechuun jaaladha. Algaanillee karaa aduun gahee xiqqoo hin addaataa karaa aduun hin geenye immoo laala diizaayinii isaa baay'ee bareeda.